yaa shantammaffata fura qulqulluu guutamanii duukaa buuta gooftaaf kennameefi aangummaanii deemanii lallabanii angadaan gaalafaatti afaan nagaamaniin akka saawwaniif galuutti guyyaa shantammaffaatti fura qulqulluu guutamanii duukaa buuta gooftaaf kennameef aangummaanii deemanii lallabanii angadaan gaalafaatti afaan nagaamaniin akka saawwaniif galuutti yoon nageenye ta'e akkamitti amanaa oduutti fakkaata sagaleen fayyinaa sanyii iddoo maleettis facaafamee ta'a biqilee guddachuu akkamitti danda'a maaliif daangeffama tajaajilli keenya ganda qofaa miti ga'uu qaba addunyaa maaliif daangeffama tajaajilli keenya ganda qofaa miti ga'uu qaba addunyaa guyyaa shantammaffaatti fura qulqulluu guutamanii duukaa buuta gooftaaf kennameef aangummaanii deemanii lallabanii angadaan gaalafaatti afaan nagaamaniin akka saawwaniif galuutti gammachuun foon isaanii tasa iddoon laannee qilleensa mijataa fi haala hin eegganne sammuu qulqulluudhaan tajaajiluu isaanii wangeela gooftaatiin lubbuun somsanii maaliif daangeffama tajaajilli keenya ganda qofaa miti ga'uu qaba addunyaa maaliif daangeffama tajaajilli keenya ganda qofaa miti ga'uu qaba addunyaa guyyaa shantammaffaatti fura qulqulluu guutamanii duukaa buuta gooftaaf kennameef aangummaanii deemanii lallabanii angadaan gaalafaatti afaan nagaamaniin akka saawwaniif galuutti
argitti kenname qootanii dawwaalee addunyaa daa'ee ittiin mi'eessan malee mootummaa Waaqayyoo dhaladhaa maraafi of ganuun lallabanii saba hundumaafi. Maaliif daangeffamaa tajaajilli keenya ganda qofaa miti ga'uu qaba addunyaa. Maaliif daangeffamaa tajaajilli keenya ganda qofaa miti ga'uu qaba addunyaa. Guyyaa shantammaffaatti hafuura qulqulluu guutamanii duukaa bu'oota Gooftaaf kennameef hangummaanii deemanii lallabanii hanga daangaa lafaatti afaan nagaamanii akka sabaaniif galuutti. Guyyaa shantammaffaatti hafuura qulqulluu guutamanii duukaa bu'oota Gooftaaf kennameef hangummaanii deemanii lallabanii hanga daangaa lafaatti afaan nagaamanii akka sabaaniif galuutti.